yoon barbarree laga dhaabee sangaan badee keessan dheeduu yoon jarjaree bira baasee harkaan qabdee keessan geessu heedha. Yookaan sirba Haayiluu Disaasaa yoo yaadattu ta'e mucaa bareedduu sana dubbisanii siree faamilii irratti kuffisanii akka muuzii irraa quncisanii akka warra garii baatu irraa shubbisanii jedha. Yoo kanaan achi immoo inni fakkeenyaa fi hinaaffaanii micciiree qabeenii yoo barii teensaa wayaaste dafinee na yaastu gaangee yoo nama yaaddee muujalee na nyaattu waan keedha. Isaan kun hundumtuu isa Salamoon dhiyeesse sanaa fi afaan Oromoo kana hundumaa horeera sani jedhe fakkeenya akka ta'uufani malee isin fuuldura dhaabbadhee jaarsa salphaa ta'uuf miti. Garabraatti isinii dabaluudhaaf mucaa boddosee jakuullee jedhee sossobeena fuudhee birriin okkotee shan guutee jedhee sossobeena fuudhee yeroon okkotee harka kaa'u barariin ukoona guutee yeroon boorsaasaa harka kaa'u rigaa 55 fuudhee kan na dhibe kan haadha isaatii sabbata mudhii irraa na hiiktee ilma ishee gannatti dhiistee isa hafen dubbisu. Adubbifamoo sabbata mudhii irraa na hiiktee ilma ishee gannatti dhiiste agguudduu lafatti dhiibee haduutuuf natti gannatti dhiibee anin duune galata waaqii wantichoo safara isaati ciiseen ilaale karaatu turee mi'aa akka baaduetti. Inni irrooti kere beetu biyya kana jiraanna biyya Neezerlaandi jiraanna biyya dimokiraasiin harka dhibba keessa dhibbarrattu waa muraasa dabalatudha. Isa irrooti jedhamu maal akka inni ta'e isinitti mun barbaachisan natti fakkaanne garuu Oromoo wanta sana qabaayidha. Afaan Oromoo keessa waan akkasii jiraay yoo jechuu yoo baruu barbaanne fakkeenyaaf tokko isinii kennuu nan danda'a. Laki baa qalbii sireen naan cabdi sireen koo siree sooyyamaa obboon koo galee dheekkamaa laki baa qalbii kuni isa irrooti jedhu sana walumatti qabaatti Oromoon qoosaa qabaayii ni jennee gaafanne egaa kunumti mataan isaa qoosaa ta'uu danda'a garuu waa tokkoon isinitti hima qoosaa durii qotee bulaa biratti odeeffaman ijoollee qotee bulaati baay'een keenya gaxariitti guddanne baadiyyaatti guddanne waa baay'ee dhageenya inni baadiyyaatti dubbatamu sa magaalaatti dubbatamuuf badaa mi'aawta inni magaalaa keessaa immoo sa baadiyyaatiif badaayyuu mi'aawta garuu tokkoon isinitti hima yookaan lamaan tokko qoosaa duriiti abbaa fi haadhatu maa isaa